Ashama akkam jirtu chaanalii kanaaf haaraa taanaan maqaan kee Dr. Abarraa Olaanii jedhama. Ispeeshaalistii wal'aansa dhibee ijoolleef daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Har'a kan ilaallu arraba daangaa uumu kan jedhudha. Arraba irra isaa keessatti mallattoo daangaa qabu kan uumu yookaan jiyoogiraafik taangi jedhamuun kan beekamu waa'ee kanaa ilaalla. Namoonni tokko tokko yeroo kan argan wanti kun gara kaanseriitti jijjiiramaa jedhanii yeroo itti shakkanfaa jiru. Mee waa'ee kanaa bal'inaan haa ilaallu. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib godhaatii maatii ta'uun jalqaba. Akkasumas hin fayyada jettan immoo sheer godhaatii kanneen biroo geessisaa. Wanti kun egaa jechuunis wanti jiyoogiraafik taangi jedhamu kun arraba irraa noormaali kan jiraachuu qabu shiffitoon xixiqqoon kan paappilee jedhamtu jirti. Akkuma asirratti argitan kana shiffitoon xixiqqoon akka rifeensaa fakkaattu kan paappilee jedhamtu noormaalii arraba irra jiraachuu qabdi. Yoo isheen kun hin jirtu ta'e arrabni akka kanaa ta'a jechuudha. Arrabni jiyoogiraafik taangii godhatu yoo paappileen arraba irra hin jirtu ta'e. Naannoo uumee waan taa'uufidha kan inni afaan Ingiliffaan illee jiyoogiraafik taangii jedhamu. Ofumaas dhufee bada akkasumas bakkas jijjiirrachuu ni danda'a. Fakkeenyaaf nam tokko yeroo ta'e kana godhatee ji'a 2 ji'a 3 isaa ta'uu hanga ta'e irra ture deebi'ee bada. Hanga inni namarra turu garaagara. Nama tokko tokkorra waggaa dheeraa turuu danda'a, tokko tokkorra immoo guyyaa muraasa turuu danda'a. Akkasumas bakka jijjiirrata. Akkasumas immoo badee deebi'ee immoo dhufee mul'ata ammas. Yeroo baay'ee egaa wanti kun dhukkubbii hin qabu. Wanta ijaan arginu kanaan ala dhukkubbii hin qabu. Garuu yeroo akkas ilaalan gara waan addaatti qayyaramataa rakkoo addaa fidataa jedhanii maatiin ni shakku. Dhukkubbii haa hin qabu. Haa ta'u malee namoota muraasa irratti garuu darbee darbee isaan hooksisuu danda'a. Mallattoon hooqxoon itti dhaga'amuu danda'a. Akkasumas darbee darbee soorata mi'eessituun itti baay'ate. Jechuunis soorata qimamiin adda addaa itti baay'ate, soorata asiidawaa ta'an, akkasumas soorata baay'ee guban ho'aa kan ta'an jechuudha. Yeroo nyaatan xiqqoo isaan gubuu danda'a. Kanaan ala mallattoon qabu waan ijaan arginu ala. Egaa maaltu kana fida jennee yoo ilaalle wanti kana fidu guutummaa guutuutti kana jedhanii parsantaa dhibbaa dubbachuun hin cima. Dhibbaa dhibbatti hin beekamu jechuudha. Haa ta'u malee kan kanaaf nama saaxilan wantoota hedduu jiru. Isaan keessaa tokko namoota dhibee allarjii qabanidha. Dhibee allarjii jechuun namoota dhibee asmii qaban, dhibee saayinasii qaban, allarjii nyaataa qaban, qoricha adda addaaf allarjii ta'an, kanneen allarjii adda addaa qaban kanaaf saaxilamuudha. Garbiraas daa'immanis ta'e namoonni gurguddoon kan hanqina vaayitaaminotaa fi mineraalota adda addaa qaban kanneen akka hanqina vaayitaamin D, vaayitaamin B6, 12, fooliik asiidii, aayireenii, ziinkii fi hanqina akkasii qaban dhibee kanaaf saaxilamuudha. Kana malees dhiirota irra dubartootatu dhibee kanaaf saaxilamuudha. Gama saalaan yoo ilaalle. Keessumaa dubartoota keessaa immoo dubartoota dawaa ulfa ittisuu kan OCP jedhamu, Oral Contraceptive Pill jedhamu kan guyyaa guyyaatti liqimsamu sana kanneen liqimsan isaan kanarra dhibee kanaaf saaxilamuudha. Kana malees immoo namoonni dhibee sammuu qaban, dhiphina sammuu qaban, dhibee sammuu jechuun saayikaatirik piroobileemii kanneen qaban, dhiphina sammuu, istireesii namoonni qaban, cinqina, dhiphina jireenyaa kanneen qaban, kanneen cinqaman dhibee kanaaf saaxilamuudha. Akkasumas dhibee sukkaaraa kan qaban kanneen kanarra dhibee kanaaf saaxilamuudha. Haa ta'u malee egaa kan hundi keenya beekuu qabnu dhibeen kun namaa namatti hin darbu. Dhibee daddarbu miti jechuudha. Akkasumas gara kaanseriitti hin jijjiiramu. Gara dhibee biraatti hin jijjiiramu. Akkasumas namaa namatti hin darbu. Haa ta'u malee abbaan yoo dhibee kana qabaate, haati yoo dhibee kana qabaatte carraa daa'imni isaanii kana qabaachuu ni jira. Maatiidhaan deema jechuudha. Yeroo baay'ee mallattoo hin qabu ofumaan dhufee kan baduu fi akkasumas badees kan deebi'u. Egaa amma gara furmaataatti yoo deemne namni dhibee kana qabu maal gochuu qaba kan jedhu kan jalqabaa dhibeen kuni mallattoos hin qabu yeroo hedduu jechuudha. Akkasumas rakkoo fayyaa fiduu hin qabu waan ta'eef yaala hin barbaachisu. Haa ta'u malee akka waliigalaatti kan gochuu qabnu qulqullina afaan ofii akkasumas qulqullina ilkaan ofii eeggachuu akkasumas immoo dhugaatii alkoolii fi tamboo hir'isuu yookaan dhiisuu. Kana malees immoo soorata baay'ee ho'aa ta'an, soorata mi'aawaa ta'an jechuunis kan qimamiin adda addaa itti baay'ate akkasumas kan asiidawaa ta'an kanneen akka loomii fa'aa burtukaanaa fa'aa soorachuu hir'isuudha. Akkasumas immoo bishaan xiqqoo ashaboo qabuun nyaata booda afaan lulluuqqachuu. Bishaan burcuqqoo tokkotti ashaboo maankiyaa tokkotti daballee xiqqoo waliin ho'isnee nyaata booda afaan lulluuqqachuu. Yoo ho'uu baates rakkoo hin qabu bishaanuma ashaboo qabuun xiqqoo afaan lulluuqqachuu nyaata booda. Akkasumas soorata faayibarii akkasumas mineraalota vaayitaaminota of keessaa qaban soorachuu. Dhangaa
kan ta'an xaafii fa'aa, garbuu, qamadii akkasumas kanneen akka abukaadoo fa'aa akkasumas immoo mineraalaa fi vaayitaaminoota kan of keessaa qaban kanneen akka qurxummii, killee, aannan kan kana fakkaatan soorachuu. Yoo yeroo sooratan isaan guba ta'e immoo yeroo waa nyaatan isaan guba yoo ta'e akkasumas isaan hooksisa yoo ta'e dhukkubbii kana kan hir'isu dawaan mana yaalaatti kennamu jira. Antiistaamin akkasumas kortikosterool kan ta'an maawuz washii warri kun egaa afaan keessa lulluqqatanii kan tufan kan ogeessi isaanii barreessu jira. Kanaaf ogeessa fayyaa mariisuu barbaachisaadha. Kanaaf egaa akka waliigalaatti wanti kun yoo dhufee na'uu hin qabnu dhibee fayyaa fiduu qabu. Ji'a muraasa waggaa muraasa turee ofumaa deebi'ee badaa yoo badee deebi'es rakkoo qabu gara kaanseriitti garuu jijjiiramu namaa namatti hin darbu. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii.